Sirgitaa maaltu sirgitaa suuraan adeemtaa. Nageenya raarri waaqayyoo isiniif haa ta'u hordoftoota chaanela eebbisaa intartiimentii yooyyaa jennee jirra harka fuune jirra jirtu aga akkuma beekamu chaanela eebbisaa intartiimentii guyyaa guyyaadhaan viidiyoo garagaraa qabatee dhufa har'ammoo viidiyoo baay'ee nama gaddisiisu tokko jechaadha. Obboleettii keenya suuraa ishee asirra argaa jirtan kun dhalattuu magaalaa Jimmaa kan taate magaalaa Aggaarotti dhalattee kan guddatte amma kan jirtu biyya keessatti reebichi hamaan karaa madaamitiin irra gahee lubbuu kootiif sodaachaa jira kan jettu ammaaf biiroo biyya Iraaq keessa jirti jechaadha. Egaa akkuma beekamu akkuma nama kamii akkuma anaaf si'ii nan hojjetadha jettee maatii firoota ishee biraa baatee achi keessatti dararaan karaa madaamitiin dararaan ciccimaan irra gahe jechaadha. Biyyi Iraaq kunillee yeroo baay'ee akkuma biyya Joordaanii ijoollee keenya miidhaa kana hin jedhamne irra geessisaa jiran. Kanaafuu furmaanni maalidha gaafa jennu ijoollee keenya imbaasii Itoophiyaa jechaadha kan biyya Iraaq jiru furmaata kaa'uu qaba. Maaliif ijoolleen keenya yeroo baay'ee biyyoota biraa biyyootuma hunda keessattuu imbaasiin Itoophiyaa hin dubbatuuf kan jedhan ijoolleen keenya kan biyya Araboota hedduu keessatti argaman gadda isaan ibsaa jiran jechaadha. Sababa kanaaf kan ta'e maaliif biyyoonni biraa biyyoonni Itoophiyaa maaliif garaagarummaa godhattee Itoophiyaan dararaa kana hin jedhamne yeroo baay'ee deddeebi'ee kan irra gahuu fi furmaatamaaf dhabde kan jedhan shamarran keenya kan gola namaa keessatti dhiphachaa jiran rakkoo jireenya isaanii injifachuudhaaf haadhaaf abbaa obbolaa fira ilmoo isaanirraa maatii firootan irraa biyyoota namaa gaafa deemanii hin hojjetanna jedhanii hin jijjiiramna jedhanii biyya namaa dhufan daran akka isaan yaada san osoo hin taanetti jireenyi biyya namaa faallaa saniitti ta'ee argama yeroo baay'ee ijoollee keenya jechaadha. Kanaaf immoo furmaanni maali kan jennu gama mootummaatinis ta'ee gara biiroon dhimma immigireeshiniin dhimma alaa kanarratti gadi fageenyaan akka hojjetu gaafii gaafachuu qabna jechaadha. Walii gallee sooshaal miidiyaa hawaasaa kanarratti sagalee ija tokkoon ta'uu qabna jechaadha. Obboleettii keenya kana haalli isheen amma keessa jirtu ijji tokko ni jiraaf hin jirullee hin beekamu. Ijji kun tarii buruquulee dandeettii kana kan taatee fi reebicha madaamitiin irra gaheedha jechaadha. Madaamiin takka kan waaqayyo namaa laaffise malee madaamiin takka akkuma gaariin jirtu badduunis jirti. Madaamiin takka reebicha akkasii gaafa namarratti raawwattu ofirraa rukkutuudhaaf kan jirtu mana isheeti. Dhiisuudhaaf miidhaa ciccimaan sirra gaheeti. Kanaaf garuu itti gaafatamummaa kan qabu mootummaa Itoophiyaati jechaadha. Mootummaan Itoophiyaa kanarratti gadi fageenyaan hojjechuu qaba. Imbaasiin biyya kamuu jirtan jechaadha bifa tokkoon hojjedha. Saba keessan cinaa dhaabbadha. Qabeenyi biyya lafaa hunduu ni darba. Hojiin har'a hojjechaa jirtanis dhiiftanii biraa du'uu dandeessan. Tarii guyyaa rabbi si waamuun beektan saba keessanii garuu bira dhaabbadha. Biyyoonni biraa akka Itoophiyaa miidhamu hin jiru. Yeroo baay'ee ilaalanii dubbatama afaaniin ni jedhama malee hojiirra oolu. Takka bichaa kameera duratti viidiyoo waraabanii akkana goone jedhanii imbaasiin Itoophiyaa mul'isan jechaadha. Kanaafuu haga dararaan kun cimaan dila kana guutuu obboleettiin keenya kun reebichi qaama ishiitirratti miidhaa geessisuu irra darbanii akkasumas reebicha qofa osoo hin taanetti ijoolleen biiroo keessa jiran akka dubbatanitti imbaasii Iraaq keessa warri jiraatan miidhaan kana qofaa miti. Namoota baay'ee nu biraa deemanii kan lubbuu isaanii dhabne hedduu jira. Kan bilbilli isaanii hin jirre as buutee isaanii kan dhabaman namoota hedduudha. Eessa dhaqan jennee gaafa nu gaafannee reebichatu nurratti ta'a malee namni deebii nuun deebisu kan jettu ijoolleen keenya kan biyya Iraaq jiran gadda isaanii yookiin sagalee iyyannaa sagalee nu ta'a kan jedhan dubbachaa jiran jechaadha. Kanaafuu bifa tokkoon taane biyyoota hundaa kan jirru Itoophiyaanonni kan keessattuu kan gola namaa jirru sagalee ta'uu fi qabna ijoollee kana. Haga dhufee mataa keenyarra nu gahee miidhaa cimaa nurra gahee nuti duunee dhabamnu eeguu hin qabnu walirratti jechaadha. Sagalee waliif taane sagalee wajjiin taane obbolaan keenya kana furmaata gochuu qabna. Hundi keessanuu sooshaal miidiyaa fayyadamtan kamirratti sagalee ta'uu fi qabdan jechaadha. Chaalenjii suura kana fayyadama. Maaliif har'a jirra boru hin jiru.
tarii dhufee mataa keenya irra ga'uu danda'a. Gaafa san garuu gaafa dhufee narra gahe, gaafa reebichi dhufee narra gahe, gaafa ajjeechaan narra gahe, gaafa san bichaa bahee iyyoo osoo hin taanetti gaafa obboleettiin koo miidhamtu, gaafa hiriyaan koo miidhamtu, gaafa lammiin koo miidhamtu bahee dubbachuun qaba jechaadha. Kanaaf hundi keessanuu bifa tokkoon sagalee haa taanu. Tokkoffaa imbaasii Itoophiyaa yookiin biiroo dhimma ministeera alaati irratti iyyannoo banuu qabna. Akka Itoophiyaa waliigalaatti jechaadha. Maaliif lammiin biyya biraa nagahaan bahee hojjetatee gala. Kan Itoophiyaa garuu yeroo hundumaayyuu dararaa ciccimaatu nurra gaha. Sababa kanaaf kan ta'e immoo nama sagalee nuu ta'u, nama itti gaafatamummaa lammummaa fudhate, nama nuu dubbatu dhabuurraa kan ka'e biyyoonni hunduu Itoophiyaa irratti roorroo cimaa taasisti jechaadha. Fakkeenyaaf biyyoota Filippeenii yoo fudhanne, Filippeenonni miti rukkutamuu miti mana san bakka kilaasii ribaa hin qabu jettee gaafa biiroo isaaniitti himatte daqiiqa osoo hin turre biiroon isaanii dhaqee mana san keessa ishee fuudha jechaadha. Garuu Itoophiyaaniin biiroo keessa dhaqanii fuudhu miti maaloo du'aan jira naqaqqabaa osoo jettu osoo halbeen naqaluuf jettee iyyitu osoo boossu qalamaa jirti ijoolleen keenya jechaadha. Keessattuu biyyi Iraaq kuni yeroo baay'ee deddeebisee rakkoo ciccimaan akka isaan irra ga'u dubbachaa jiran jechaadha ijoolleen keenya. Kanaafuu piliis ijoolleen haaraa biyyarraa dhuftan akka biyya Iraaq hin deemne, biyya Iraaq fi biyya Joordaanii tasumaa hin deemina. Haa ta'u aguma sanuuyyuu biyya Suudii, biyya Dubaay, biyya Kuweet kana deema yoo ta'ellee. Kanarraa kan hafe biyya Joordaanii fi biyya Iraaq tasumaa akka hin deemne siniin jedha. Maaliif rakkoo ciccimaa kanatu nurra gahaa jira. Gaafa duuni imbaasiyoonni keenya kan nu dubbatu tokkollee hin jiru. Yeroodhaaf bichaa ajandaa sooshaal miidiyaa hawaasa irratti namni lama namni sadii hooy jedhanii sana booda hin dagatamta jechaadha. Achi keessatti baasanii achitti haftee namni deebi'ee hordofu hin jiru jechaadha. Kanaaf obbolaan keenya furmaanni isin qabdan akka hin deemne biyya kana. Biyya Iraaq fi biyya Joordaan yeroo baay'ee rakkoo ciccimaa jira. Beerut illee ni beektan. Beerut illee kana dura ijoollee baay'ee rakkoon kana jedhamne irra gahe. Garuu ijoolleen baay'een Beerutiin keessa madaamii tokko kifuu jira malee Beerutii jechuun akka nama Itoophiyaati waliin nyaannee waliin dhunna kan jedhanii madaamii gaggaarii galateeffatanis ni jiru. Oduma ta'ee jiru garuu miidhaa lubbuu nama hedduutti dhabne Beerutiin keessatti illee ni yaadattanii. Ijoollee takka sababuma xiqqishuudhaa fi gaafii tokko malee fuudhanii abbaan manaa faati manaa fuudhanii qalanii qoshaasha keessa buusanii atti amma sa'aatii ammaa kana dhiyoo kana shaanxaa keessatti eenyummaa ishee kan hin beekanne boletti keenya takka qaqqalanii kukkutanii shaanxaadhaan bakkeetti gatamte jechaadha reeffi ishee. Kanatu jira biyya ijoollee Itoophiyaati irratti miidhaa kana hin jedhamnetu nurratti ta'aa jira. Kanaaf immoo eenyu kan sagalee nu ta'uu qabu nuti mataa keenya waliigallee iyyuu qabna sooshaal miidiyaa hawaasa irratti. Gaafa achi Beerutiin keessa obboleettiin keenya takka duutu nuti kan Suudii jirru, kan Dubaayin jirru, kan Kuweetiin jirru, kan Joordaanin jirru, kan Iraaqiin jirru, kan biyya kamuu jirru tokko taanee sagalee ta'uu qabna, kan Baareeniin jirru jechaadha. Malee ana na bira hin geenye, ana narra hin geenye, maniin ani hojjedhu gaariidha jennee siif toluu danda'a. Obboleettiin kee garuu gidiraa ciccimaa keessa akka jirtu hin irraanfatin jechaadha. Ani gammadeen jiraachuu kiyya bichaa osoo hin taanetti obboleettiin kiyyallee gammaddeenaa jiraachuu qabdi. Lammummaa jechuun kana, waliif yaaduu jechuun kana. Ija tokkoon sagalee ta'uu fi qabna. Obboleettii keenya kana ammaaf biiroo keessa jirti jedhamte. Maqaa isheellee garuu adda nuun baasne obboleettiin keenya kan waraabdee gadhiiste wajjin biiroo jiran jechaadha. Ishiinillee bilbila qabdi. Maaltu akkasi godhe gaafa jettuun madaamidha jettee isaatti dhalattoo isatti jennaan jimmaan keessaa aggaarottan dhaladhee guddadhe jettee obboleettiin keenya kun iji ishee lamaan tokko bichaan hin argiti. Kun immoo cufameera. Buruqee in hojjeta. Rabbiin kun haa beeku. Baay'ee nama gaddisiisa dhuga. Kana caala miidhaa kamtu nurra gahame. Yoo imbaasiin Itoophiyaa sila buyyuma hundarratti Itoophiyaa bichaatu rakkoo qabamoo Itoophiyaan warra garaa bichaatu achirra aangoo qabatee biiroo keessa taa'a. Jireenya ofii bichaa laaltanii bar boru ilmoo keessan irra ga'uu danda'a warri biiroo jechaadha. Boru mataa keessan irra ga'uu danda'a. Boru isinillee biiroo san keessatti daffaramuu dandeecha yoo har'a lammii keetiin dubbanne. Inni biiroo dhimma ministeera biyyoota saniitiin warroota imbaasii immigireeshinii seera biyyattii ittiin bulmaata wajjin mari'achuu qabdan. Kan lammii keessaniif hin hojjenne maal gochuu achi teessu? Maal fayyaduudhaafi? Ara kun ta'uu hin qabu. Tasumaa sagalee ija tokko walii ta'uu qabna. Kan lammii keenya dhaabbanne imbaasiin Itoophiyaa maqaa Itoophiyaa dhaate kan biyya Joordaanii ijoollee dabaddabee nu deebisaa jira jetti ijoolleen biirootti. Yeroo baay'ee kan dhageenyu. Maaliif
Mucayyoon tun bariin hojjetadha jettee biiroo dhimma sarraatanyaa biyyoota alaa hojjettoota kan jedhu mirga isaanii eeggameetiin hojjetuu qaban malee dhiibbadhaan miti kan hojjetan. Mana kana deeminaa ta'ee hojii waliigallee hojjedhe hojjechuu aynaan ta'ee yoo jedhe hundeen jijjiiruu qaban. Isin jijjiiruu jedhan immoo didanis biyya abbaa keessatti nagaa nagashuu qabu malee mirgi koo bakka hin eeggamnetti gabrummaadhaan deebii hojjedhu waggaa lama fixxu malee dirqama jedhanii ishiin achitti na qadaqqaxxee na dabaddabdee as biiroon na fidde caalaa isaan immoo na qaqqaxanii itti na deebisan kun akka gurguddaadha. Kun akka gurguddaadha. Yeroo baay'ee ijoolleen keenya kan biyya Iraaqii fi kan biyya Joordaanii kanuma himatan. Biyya Beeruut illee. Kanaafuu furmaata maaf gochuu dide mootummaa maaf nu hojjetuu dide. Maa cal'ifama guyyaa lama gaafa namni tokko du'e gaafa namni tokko miidhame bichaa baanee maaf dubbanna gisee hunda irratti hojjetamuu qaba jechaadha dhimmi kun. Ankanuma siniin jedha dhugaa baay'ee tokko keessa koona tuqe. Miidhaa shamarran keenya miidhaa keenya jedhee fudhachuu qaba. Haga dhuftee barriin nutti hankaakkaatu eeguun qabnu. Haga dhufee obboleettii kiyya ajjeesu eeguun qaba. Haga mataa kiyya na ajjeesu eeguun qabu. Tokko taanee biyyoota hundarra warri jirru sagalee bifa tokkoon ta'uu qabna. Kanuma siniin jedha waliif sheer godha viidiyoo kana sagalee haa taanu bifa tokkoon mootummaan imbaasiin biyya Iraaqii dhaga'ee obboleettii keenya kana furmaata godhuufi qaba. Ni dhagaa warri biiroo arganii jiran micayoota mana yaalaan geessine maaliif akkasi goote jedhanii madaamii isaanii seeratti hin dhiyeessine cal'isanii ilaalan jechaadha. Isaan bira jirta biiroo keessa jirti. Kilaasii bakka ijoolleetti cufanii teechisanii ol galchanii achi teechisanii dhiigni kun iyyatti ititee tarii keessa of faca'eellee dhibee biraatti uumuu danda'a obboleettii keenya kan mana yaalaa geeffamtee marfee waraannamtee dhiigni itite kun irraa baduu qaba. Akkasumas madaamiin reebicha akkas irratti raawwatte seeratti dhiyaachuu qabdi. Maaliif cal'isee ilaali biiroon jechaadha. Kanaafuu hundi keessanuu sagalee taafee obboleettii keenya kana.